Nagge Show. Nagge Show. Akkam jirtan babaaroo nageenya sanbadaadha fula jirtanii saana maannaqaa qabdu aan obbolees keessan faarfata waaree waaqooti nagee shoo torbaanta guyyaa tokko mo'atii birraatti qopheessee sanii dhiyeessa hardhaa keessummaa aaraa sanii qabadee dhiyaadhee jira nu waliin turuuf waan qophii keen filattaniif horaa bulaa deebanaa qophii keen hordofa keessummaa keen kaaraa taatee sa'aatii tan ta'e irraa qoommi tan ta'e kennite akka istuudiyoo mo'atii fi argamtee gaafiif deebi'an waliin tolchinuuf waan nuun jettee fi galatoomsi jirte mee daawwattoota ennaa ammoo of barsiisi Dassaaleny eenyu eessaa dhalate eessaa dhufee waan jedhu gabaabumatti. Dassaaleny Tasfaa'ee jedhama dhalootaan bulee horaati guddinni kiyyaa Ushaakkisoo jechuudha. Ayyee barham dhalatin qaabatta. Amma guddadheera. Gadaa'ibaluu dhalate. Gadaa'ibaluu hin jedhu yaa'u 80 keessa. Saddeetama keessa. Ayyee ganna kan qabu ayyee dansa. Egaa 40 gadi. Maatii gooftaa beekan dhalate moo maatii eegum guddatu gooftaa dhugeeffatte moo? Ani maatuma gooftaa beekan keessa dhaladhe. Maatiin kiyya akkuma naannoo keenyaatti hin beekamani. Abbaan kiyya baay'ee nama wangeelaaf gatii guddaa nama kaffalanii. Isuma manuma waaqaa keessatti guddadhe jechuudha. Maatuma waaqa beekan keessa guddadhe jechuudha. Maatii warra gooftaa beekuu irra ijoolleen dhalatu gisee hedduu waan hafuura kanaan akkan qabatanii guliin deemanii jedhan gibbuun naannuma mana haadhata man sagadaa sun waan guddatanii fi guddoo hin hawwisan waan jedhanii jira. Atamma kun gooftaan si gargaare tajaajilullee jirta. Waan kan akkam maani itti yaaddu isaan isa? Kun yaa guddinni hafuuraa murteessaa akka kiyyatti guddinni namni sun itti guddate akkaataa maatiin sun ijoollee sana itti guddatan murteessaa. Ani immoo waaqni gargaaree maatiin kiyya Tasfaayee Hareerii jedhama nama beekamu. Akka malee gara waaqaatti nu guddisanii gara tajaajilaatti nu guddisanii qabeenyi kiyya wangeelaa jedhanii dubbatu. Wanti isaan nu dhaalchisan wangeelaa jechuudha. Faarfataan si qofummaa keessan keessa. Laakii boonu manni marti nu faarsa. Nuti inni abbaan kiyyallee faarsa. Lakkoofsa tokko hojjetee jira. Kaasatti lama tansee jira. Obboleessi kee guddaallee faarsa. Eenyuuni maqaansa? Dastaa Tasfaayee jedhama. Baay'ee faarfannaa jaalatamaa hojjetee jira. Turtu immoo achiin duuba anilleen amma gara faarfannaatti dhufe jechuudha. Hin faarsina marti kennaa. Warri kaasatti maxxansiin hundi isaanii mana keessa numa faarsa. Faaruu gammaatti kaasatti agam maxxansite? Ani yaa'u albeemuma tokko gadhiisa gammaatti. VCD maan hojjedhee gadhiise. Jalqaba isaan yaa'u namoota gurguddaa waan ta'aniif warri gurguddaan hangafa kennina nuti yeroo baay'ee hangafaaf dursummaa kennina. Isaan eega hojjetan isaarraa wabaree dhufe illee. Tajaajila wangeelaa keessatti ta'u ijoollummaa illee ta'u waan suqunnam fa'aa tajaajila wal qabate waan suqunnam qabda waan qabatte. Wanni na qunname ijoolli baay'een si mudatan tajaajila keessa jirtu. Nuti diqqeennummaan akkuma isin jedhaman waaqaa keessa guddanne seenaa biraan qabnu haasaa biraan qabnu mana keessatti waan waaqaa kana haasofna. Ta'ee immoo faazeriin hin faarsa. Abbaan keenya akka malee faarsa. Galgala sagantaa kadhannaa qabna sagantaa waaqeffannaa qabna. Gitaara qabu isaan. Gitaara kanaan faarsu. Yeroo inni gitaara isaa fudhatee gara faarfannaa kadhannaa kadhachuun dura dubbii waaqaa dubbatu isaan dura naanni gara faaruu faarsu bakka keessumoonni gurguddaan Finfinnee irraa dhufanii akka nu tajaajilaa jiranuu ta'enneeti kan dhageeffannu akka baay'ee jaallanna faarfannaa waan ta'eef naannoo ani itti dhaladhe baay'ee deeman baadiyyaa keessa illee deemna halkan hin deemna atoo namni guyyaa hin deemna bakka konfiraansii koottaa nu tajaajilaa jedhanii xalayaa amma erguu miti nu xalayaan hin dhufu numa deemna halkan hin jiru roob hin jiru
baay'ee jaallanna waaqa waan ta'eef bakka sagantaan jiru bakka sagantaa wayii jiru yoo dhaqqabde barreessiteetuma gaafatta. Ani faarfataa Dassaaleny Tasfaayee faaruu qabaa. Faaruu 3 qabaa, faaruu 4 qabaa jedhee naa kennaa jedhee kenna. Isa sagantaa sooressuuf kenna. Ijoollee konferensii wayiiti barreeffannee kennina. Anaaf biraaziliin kiyya obboleessi kiyya guddaan Dastaa jedhama. Akka malee nama jaalladhu. Hin faarsinaa kootu naan jedhe. Ayi dhiisi namni kun nuti ijoollee dhiisi. Xixiqqoodha baay'ee. Lakki nu ijoollee namni nuun kennu. Inni kiraara qaba. Kiraara taphataa. Nuun kenna nu dhiisi jennaan hin gaafanna kootu barreessinee gaafannaa naan jedhe. Barreessee gaafate. Namtichi sagantaa sooressuu namoota baay'ee kenna. Faarfannaa nama baay'ee kenna. Faarfattooti namni hundi gaafata. Achi akka malee nama jaalannu ijoolleen faazariin qeesiidha naannoo keenyatti lubaa. Ijoolleen luba keenya ijoolleen abbaa keenya Tasfaayee Areerii faarfannaa nu gaafataniirani hin faarsinadhani ijoollee xixiqqoollee bakka waaqa akka malee hin kennaaf immoo hin kennuu jedhee gaafata uummata gaafata. Saatiin qabnu himee hin kennaaf immoo akkamina haa kenniif jedhan. Yoo kanaan nuu kennanii gara isteejiitti dhufne. Naannoo waan itti dhaladhisanii baay'ee baadiyyaa waan ta'eef sirbaa fi faarfannaan iddoo tokko tokkotti garaagarummaan isaan beekamu. Mana shayifaatti faarfannaas bantaa sirbas banatuu dandeetta yeroo baay'ee baadiyyaadha waan ta'eef. Yeroo gara isteejii baanu nu duraa bate faarfannaan. Kiraara qabatee jira isatti rukutaa. Faarfannaan nu jalaa bate. Ayi amma nagalchuufin kiraara taphataa. Faarfannaan duraa bate isa. Na laalee anillee isa laalee hin bade nu jalaa bannaan. Yoo nu dhufetti galchinu bakka faarfannaa ta'uu sirbine. Sirbine. Bakka jechuun achiin duuba nu ari'an maal taatanii jechuun kana jaalaluma wanni irraa kan qabnu yoo uummata dura baanu hin rifanne beektaa baay'ee rifanne wanti qopheeffannee dhufne nu jalaa bade inni akkanaas mudata diqqeena kun immoo waan yeroo ijoollummaa hin dedhu immoo yoo. Nagesho. Waan haramaa dha jennu. Ani yeroo baay'ee faarfannaa adoo baasu ta'ee adoo hojjedhu ta'ee yeroo tureera faarfannaa 3-4 albeemii 3-4 hojjedheera ta'a hagammaatti garuu jireenyi nama tokko baay'ina albeemiitiin hin murteessu jireenyi guddina hafuuraa nama tokko faarfannaa baay'isuu keetiin guddina kee agarsiisu baay'ee filaalaa waaqayyoon na gargaaree faarfannoota amma gadhiisa kanatti namoota baay'ee jajjabaatanii baay'ee jaallatanii alleen baay'ee itti jajjabaadhe ammoo duranaa fi amma namooti na gaggaafataa jira qophii jalqabee jira faarfannaa wanni jedhuu fi yoo fedha waaqaa ta'e bifa haariyaan inni fedhee yaada. Gooftaan isaa gargaara. Ameen. Faarota ta'e dhuga dubbachuuf akka malee jaalladha. Keessumaa faarota tokko ta'ee waan xiqqoo dadhabuu lama jajjabeessitu. Nuu faarsitame xiqqoo. Akkan gargaara firiirigaa yoo wallaabe yoo nanaarama. Hayyaatu tokko. Ansi malee deemu garaagara. Lakise kokise jalalan kana gudise esayunde muanse lakise kokise jalalan kana gudise
argadhe jabeenna sirra argadhe ulfeenna sirra argadhe jabeenna sirra argadhe ulfeenna ansi malee deemu gara bira 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 ansi malee ansi malee deemu gara bira ansi malee deemu gara bira أمشي وين من غيرك انت 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 gargaarreen baannu anaafatti dhiigaan firoomne golgotatti akkam gargabbaa firri dhiigaa yoo wallaa belleeni ararama ansi malee deemu gara bira 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 ansi malee ansi malee deemu gara bira ansi malee deemu gara bira baatanii naan deemani gara nageessan wallaalani bara baraan naan farrani dadhabani jibbatani erga lagaatti kagatani dhufeera ogeessi jabaani dhufeera waaqi jabaani Ansi malende mugarabira, ansi malende mugarabira, ansi malende mugarabira, ansi malende oh, ansi malende mugarabira, ansi malende ansi malende mugarabira, ansi malende mugarabira, ansi malende mugarabira, ansi malende ansi malende mugarabira, ansi malende mugarabira, ansi malende mugarabira, ansi malende mugarabira. Ayyoonnan deemu gara namaa dur manti namarra ergama. Manti namarra argama ayyoonnan deemu gara biraa sitti jireenya bara bara sitti jireenya bara bara أنا ما حمشي ولا مكان ما أنت عندك كلمة حياة وأنا ما حشوف الإنسان ما أصله ما عنده ولا حاجة Faaruu ante keessaa faaruu akka malee sitti tutama. Faaruu tiyya keessaa faaruun akka malee hin jaalladhu. Taayikkaa addanaa kan itti Wanni faarfannooti kiyya anaaf seenaa qaqqaba. Garuu faarfannoota hin daganne keessaa inni waaqa abbootiin teenya waaqeffatte qajeelummaa irraa baratte inni jedhu anaaf seenaa guddaa qaba. Akka malee jaalladha. Anarraa hin fagaatinii faarfannaan jedhu tokkollee jira. Eessa ture hanqaleessa kan jedhu baay'ee faarfannaa jaallatamaadha. Garuu waaqa abbootiin teenya waaqeffatte inni jedhu kun seenaa guddaa jireenya kee keessa qaba. akkamitti fudhatte faarfannaa? Anaaf faarfannaan anaaf jireenya jechuun wanni fi miti kan faarsinu waa fayyadamuuf nyaataa dhugaatiif otoo hin ta'in kun jireenuma keenya wannuma nu keessa jirru jechuudha. Because qurxummiin tokko bisaan keessaa baatee jiraatu akka hin dandeenye nulli faarfannaa keessaa baanee jiraachuun anaaf
Ijmaadha faarfannaan ittiin jajjabaadha. Ittiin waaqa kadhadha. Jireenya kee ittiin ilaala waan ta'eef anaaf addee guddoo qaba faarfannaan. Eebbifama. Ameen. Biyyi fuula gariitti maan jedhanii yoo fuula hedduu deemnu tajaajila adda deemnu irraa waa dhageenya. Fuula gariitti gaaf tokko waan naqu namni tajaajila fuula tokko deeme. Kanam kursi nyaachuu jira gibbuun sheerchii keessa. Hoteelli kursi nyaannu inni dhaga faaruu gadhiisanii jiran dhuma faaruun faarfata. Yoo faaruun kaan fixatee sirbi tokko dhufe sirbi lafa. Rifannee harmannaa merganii caanii cufata. Kun erga nama hedduu ilaallatu waan of eeggannoo guddaa barbaachisu atammoo Dassaalany akka faarfataatti yoo tokko tokko akka ilaaltu akka beektaa faarfannaa fi sirbinuu garaagarummaa qabnee godhe biyyi yoo miimuriirraa fa'aata 50 faaruu 50 sirbu godhata argina. Kan irratti dhalootaan nama dargaggeessa naaf illeen maan jetta dhalootaan waan garaagarummaa isaa irratti waan erga gabaabaa biyya dabarsuu dhufeeti. Kun gabaabumatti akka kiyyatti ergaan anda dabarsuu fedhu mootummaa tokkoo miti. Inni faarfannaa fe'atee yeroo tokko tokko gara baadiyyaatti yoo gara baadiyyaa baate hin beekanu namooti. Warri fe'ulle zimmadhee miimoorii kanarra fe'a faarfannaa naa fe'i yoo inni jedhu fooldarii isaa haala inni ittiin ta'ee jiru waan hin beekneefi akkanuma jiru maarkii godhanii akka dogongoraa fa'a galu bilbila namaa keessa galaa garuu namni jaalatu sirba jaalatu illee jira. Ija akka hiriyoota kiyyaalletti akka naannoolletti yeroo agardu hin jirte yeroo tokko tokko. Namoota tokko tokko muuziqaa waan jaalatanii fi sirba san keessa muuziqaan bareedaa waan jiruu fi muuziqaa san dhageeffachuuf jedhanii sirba dhage. Sirbinu mataan isaa ergaa biraa qaba faarfannaan ergaa biraa qaba. Kanaafuu mootummaan nu yaame namni tokko luka lama qabaateef muka lama yaawan jedhamati. Kanaafuu hin barbaachisu. Mootummaan nu yaama mootummaa gahaadha. Mootummaa jaalalaati. Kanaafuu jireenya waliin hin deemne waan ta'eef sossobee boru iddoo biraatti nu argamsiisa waan ta'eef haa dhaabanii jedhan. Kenna gahaa. Erga guddoo tanaaf dhalooti dhalaariyyaan ta'een taanaan nuuf dargaggeessa akka kenna hedduu waan hedduu dharra'uu danda'anami dargaggummaan kophaa nama harkisa seexanni kophaa nama harkisa. Waaqayyoon akkasuma nu barbaadu waan ta'eef of eeggannoo tochuu malee sirbii waan biraa waan mootummaa biraati faarfannaan waan waaqayyoon ittiin jajamu ittiin ol qabamu ittiin waaqeffamu waan ta'eef akka naddaan beenne warri amantan sirbin dhageeffatinaani erga kenna. Akkasibbo. Tajaajila faarfannaa kana yoo hedduu tajaajiltoota irratti dhiibbaa akka hin argina karaa faarfannaa kana dhiibbaan hin jirretti akka warra kennaatti yaaddu maal fakkaata? Ani wanni na keessa jiru gama faarfannaatti ani indooma waaqayyoon adoona gargaare waan gurguddaa yaada because mana sagadaa keessatti faarfannaan yeroo eeguudhaaf ilaalchi mana sagadaa keessa jiru mana sagadaa hundaa adoon ta'een naannoo tokko tokkotti wanni nu mudatu faarfannaa akka bashannanaa akka nama dadammaqsu waan akkasitti laalanii ati faarsi haga nu dhufnu ati mee faarsi kolbaan akka hin dhiyaane haga nu dhufnu haga paasterichi dhufu zimma dhiiwanii jajjadhi jedhanii kuni tajaajila dhaabii naan jedha yeroo tokko tokko because ilaalchi kun ilaalcha baay'ee dadhabaadha. Faarfannaani macaafa qulqulluu keessatti yoo ilaalte faarfannaaf iddoo guddaa Yesuus Kiristoos mataan isaa iddoonitti faarsa jira. Beektee yeroo dadhaban abbootii wangeelaa keessaa yoo ilaallu yeroo dadhaban faarfannaadhaan yeroo isaan jajjabaatan faarfannaa even lallabaani hafaa raajiini hafaa namni raajii dubbisuullee asumatti hafaa namni barsiisuullee hafaa faarfannaan kun nu gula deema gara mootummaa waaqayyootti mootummaa waaqayyoo keessa wanni jiru faarfannaa kana jechuudha barsiisaan kamiyyuu dhaabbatee fuula waaqaa duratti hin barsiisu nu iyyuu gaafa achi deemnee faarsinu kana akkasuma ilaalaa sirbaa akka sedhaatiin miti jigneeti ija keenyaan isa ilaaluu hin dandeenyu gadi dhulleeti waaqa kana guddina isaa qulqullummaa isaa kan ittiin jajannu faarfannaan akka samee jirutti haa yaadanuuti as mana sagadaa keessa akkas tajaajilaatti ilaalamuu qaba nama faarfannaa kana qabu mana sagadaa keessatti jajjabeessuu qaba yoo amma atoo riiserchummaan isaa hojjetame baay'ee dadhabaadha faarfattoota atillee ni beekta baadiyyaadha faaruu faarsuudhaaf faaruu hojjetuudhaaf dhufanii kan rakkatan argina baay'ee namni isaanii jajjabeessuun jiru ispoonsaran qabanii amma gara adu sirba gara biyya lafaa deemte
namoota baay'eetti ispoonsarsi godha. Kun ispoonsarsi godha sunis san godha. Gama kanaan manni sagadaa faarfattoota irratti haa hojjetanii eebba guddaa. Waan guddaa dubbatte kun erga guddaa nuun cufti waan haraatu jechuu malee dhugaa kaan akka naa galeetti iddoon guddaan kennamuufi malee iddoo guddaa jechuuf kabira caalchisoo otoo hin ta'in akkuma tajaajila kamiittuu akka nam yeroon eeganii akka nam qaancufatan otoo hin taane tajaajila jiru keessaa akka tokkotti alaala. Inni lammaffaan ammoo humna tajaajilaa ilaalchise faarfattoota deeggarsi godhamuu malee waan jedhu kaasuu nutti fakkaata. Hordoftootteen haasaan keenya itti fufuu jira amma gara dhuma keenya jirra. Ani obboleessa keessan faarfata waarii waaqotti qopheessanii dhiyeessuu jira. Ammalan waliin tura. Nagesho. Namoota tajaajilan keessatti ka'ooti qabanii galateeffachuu barbaada jettee yoo qabaatte yookaan sullee wal qabsiifte dhaamsooyi kadhalootaa qabdu dargaggeessa akka kennaatii qabdu jireenyi faarfataa maal ta'uu mala waan jedha dubbii waaqaatiin wal qabate yeroo kadhannaatiin wal qabate tokkummaa waaqayyoo waliin qabu wal qabate jireenyi faarfataa maal ta'uu mala jireenyi nam tajaajila faarfannaa tajaajilu maal ta'uu mala waan jedhuu fi sunaa wal qabsiifte dhaamsaan keetii fi nama galateeffattu qabaatte galateeffachuu dandeetta. Nuti dhaamsi an qabu tajaajiltoota warra faarfannaan tajaajilanii fi yeroo baay'ee yeroo faarsinu faarfannaan ergaan adda addaa gara keenya dhufuu danda'a. Ka deebii jedhu nutti dhufuu danda'a. Kan araara galii waaqa barbaade deebii jedhuu danda'a. Kan galataa dhufuu danda'a. If eeggadhu kan jedhu dhufuu danda'a. Yeroo baay'ee achi dubbachuu callaa doon ta'in ifillee ilaaluu qabna. Waan namatti himne tokko barsiisaan tokko amma tokko da'uu tokko meeqa jedhee barsiisuun dura san beekuu qaba. Tokko da'uu tokko sadi jedhee na barsiise lama naan jedhuu hin qabu. Hoos isaan na barsiise. Kanaafuu warri faarsanuu ergaan gara isaanii yeroo baay'ee amma ergaa uummatatti dabarsine keessatti argamna nuti. Uummati jalaa ba'ee nuti achi keessatti argamna. Sii gala ka if eeggannoo yoo ta'e if eeggadhaa jennee faarsinaa garuu ofii keenya sababa keessa gallee faarfataan faarfatu tokko argamee jiraachuu otoo danda'ee baay'inatti tola yeroo faarsin immoo yeroo tajaajilu faarfataan tokko yeroo tajaajila faarfannaa keessa galee yookiin albeemii isaa hojjetee bakki inni dhuumi isaa yeroo tokko faarfatuu tokko akkuma arginutti kufanii argamu jiganii gara duubaa deebi'anii argamu. Kanaafuu faarfannaan dura jireenyi namaa murteessaa waan ta'eef warri dadhabanillee haa jabaatanuu. Faarfannaan dhaabuu hin dandeenyu biyya lafaa kanatti dhaabuu hin dandeenyu kanaa deemna waan ta'eef kanaafuu jireenya irratti jabaadhaa argamaati ergaa dubbanne sanitti argamne haa argamnuuti jiraanne haa argamnuuti. Inni biraa galateeffatuu kan qabu namni an galateeffadhu maatii keessaan baane kiyya jireenyi kiyya waaqa asuma maatii keessatti waan baradhee fi abbaan kiyya anaa galata guddaa naa oolee jira gama hafuuraatti na guddisuu wangeela na dhaalchisuu isaatii fi kanaaf yeroo faarsullee waaqa abbootiin ta'e na waaqanfatte qajeelummaa irraa baratte jedhee faarsuun kee kun seenaa waan qabuufi abbaa kee Tasfaayee Areerii guddoo galateeffachuu fedhaa waaqii umurii dheeraa akka isaa kennu hawwaa isaan iddoo guddaa naa qabu jireenya kee keessatti isa guddoo galateeffachuu fedha. Daawwattootaan qophiin teentaarraa tan fakkaatti torbaan keessummaa biraa qabadhaa gisanii dhiyaadhutti nagaa waaqaatiin ta'a horaa bulaa deebana.